namoonni feesbuukii fayyadamtan hundi feesbuukii yeroo ammaa kanatti seetingiiwwan balaafamoo ta'an aappii isaatti dabalee jira. Seetingiiwwan kunis akkaawuntii keessan irratti oonii ta'anii jiru taanaan feesbuukiin eeyyama keessaniin ala gaalarii akkasumas kaameeraa bilbila keessanii aksesii gochuun suuraa isin gadhiisuu hin barbaanne akka isin gadhiistaniif sajjeessiisin gochuu yookaanis immoo ofiima isaatiin suuraawwan sana gadhiisee isin kaanessuu danda'a. Kanaafis immoo wanti kun osoo isin hin mudatin dursitanii akkaataa ittiin seetingiiwwan kana ofirraa cufuu dandeessan isinitti agarsiisu. Kanaafis jalqaba irratti gara aappii feesbuuk keessanii seenuun sarara sadii iskiriinii gubbaatti argamu tuqxanii gara gadiitti seeting and privacy kan jedhu yeroo tuqxan wantoota garaagaraa isiniif tarreessa. Isa keessaas seeting kan jedhu keessa erga seentanii booddee gara gadiitti mata duree preference jedhu jala seetingii kaameeraa rool sharing suggestion kan jedhu keessa haala kana erga seentanii booddee seetingiiwwan sadii argaa jirtan kun haala kanaan oonii ta'anii jiru taanaan ofii ni gootu. Yeroo kana kaases feesbuukiin eeyyama keessaniin ala kaameeraas ta'e gaalarii bilbila keessanii aksesii gochuu hin danda'u jechuudha. Namoonni tiippii kana jaallattan immoo koomentii irratti iimoojii kana na beeksisaa. Akkasumas illee fooloo gochuun dagatinaa. Galatoomaa.